jechuudha. Of jajuu hotuu hin taane kabbaad sa'uuniin. Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaattu isiniin jecha har'ammoo jechuudha qophii keenya kan itti fufaa ture kutaa arfaffaasaa jechuudha isiniif qabadhee dhiyaadheera kutaa sadaffaan seenaa jireenyaatti kanan isiniif dhiyeesse Dr. Abdusee Sarbiyaa isiniif qabadhee dhiyaadheera Dr. Abdusee Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota Free Show irratti har'a keessummaa gootanii naaf affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa gaafii asirratti naaf dhiyaate tartiibaan isiniif deebisa. Gaafii ajaa'ibaa qofa garuu wanti naaf dhiyeeffame jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafiin isin naaf dhiyeessitan Dr. Abduseen eenyu Dr. waan jedhamu kana eessaa argatte? Ajaa'iba gaafiin akkanaa doktooraaf dhiyaachuun umti nuti gaafii kanaa hin gaafanna malee waan akkanaan gaafatamnu haa ta'u gaa erga isin nu gaafattanii doktoora jechuun waan baay'eedha. Doktor Abdusee jechuun nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti nyaadhuun dhugadhee barate doktorummaa kabajaa fudhate doktora jaalalaa jechuudha. Naafee qofa nama waraanuudhaan osoo hin taane doktora waan hundaa waan ta'aniif Dr. Abdusee jechuun nama akkasiitiin siniin jedha. Tokkoffaa gaafiin keessan akkasi doktora jechuun doktora waan hundaan shamarran chiikota Facebook irratti fiqirii qabsiisuudhaan kuffisanii kufuudhaan doktora ta'anii kabajni kun isaaniif kennameera jechuudha. Akkasi gaafiin tokkoffaan keessanii. Lammaffaa irratti qabsoo warra bilchaginnaa faana goote mana viillaa fi furtuu konkolaataa fudhachuu wayyamoo dukkana Jawaar keessa jiru baddaa Marroon keessa jiru seenuu wayyaa kun waan gaafii qabu miti akkuma gaafii lammaffaa irratti naaf dhiyaate bilchaginnaa wajjiniin qabsoon godhamu hin jiru. Bilchaginnaa wajjiniin qabsoon godhanii manni viillaan fudhatamu hin jiru. Jarri akka diina Oromoo ta'an dhibbaan dhibbatti irra deebinee dubbataa jirra. Har'as kaayyoon kan keenya yoo haga gaafa lubbuun wareegamuutti uummanni Oromoo qabsoo isaa kana galmaan gahee waan barbaadu argatutti nuti qabsoo keenya akkuma Jawaar Muhammad yoo hidhamnee dukkana keessatti hidhamu ta'e yoo akka Marroollee bosona seenuus ta'e kaayyoon keenya kana malee viillaa beetii yookiin qulfii makiinaa fudhachuudhaaf qabsaa'an jirru jechuudha gaafiin lammaffaa irratti. Egaa gaafiin keessan sadaffaan gaafii jajjabaa gaafataa jirtu Dr. Abdusee kan isin dhiyeessitaniif. Gaafiin sadaffaan Doktor kun takka karaa chaatiin jaalallee ergameefii jira. Lakkoofsaan dubartoonni ergite meeqa? Oh my god. Kun shamarran Facebookii Dr. Abdusee jala jiran hundi isaanii yeroo baay'ee akkuma dubbadhu jaartii koo natti fakkaatu. Jarris akkuma jaartii kan kooti jedhu jaarsa jaraa waan na se'anuuf shamarran baay'eetu na dubbisu. Gaafiin jaalalaallee baay'eetu dhiyaata keessaa keessummeetuun hanga sitti ulfaatutti jechuudha. Of jajuu hotuu hin taane kabbaad sa'uuniin. Kanaafuu shamarran baay'een dhufanii na dubbisu waliinis hariiroo jaalalaa keessa galuu baanullee gaafiin jaalalaa waliif dhiyaachuun akkuma jirutti ta'e baay'eedha jechuudha kan nuti wal dubbisnuun chaatiidhaan jechuudha. Gaafiin keessan arfaffaan dubartoota keessaa filannoon Abdusee waan akkamiiti? Gurraattii diimtuu fi furdoo keessaa akkami? Filannoon Abdusee dubartoota keessaa kan inni jaallatu dubartii qalloo kan mudhiisoon isaa lakkoofsa 8 fakkaattu. Kan lakkoofsa 8 fakkaattu magaala utuu taatee hedduu natti tolti. Furdaanis hedduu nan gammachiisu akka kootitti. Akkasi shamarran magaalaa kan qalloo lakkoofsa 8 fakkaattu hedduu natti tolti. Gaafii shanaffaan hedduu nama kolfisiisa. Abjuudhaan takkaaliifii waraabdee beektaa? Nama yeellaatu faana hoo abjuun bulteettaa? Gaafiin kun anaayyuu hedduu na kofalchiise. Gaafa tokko dhugaadha abjuudhaan gaafa liivii waraabu baay'ee jira jechuudha. Guyyaa waan sammuu keessatti yaadaa oole halkan hirriba keessa isan balaa buusee jedhee of cinqee haasa'u nahee fa'ii hirribarraa kan hin dammaqu jira jechuudha. Abjuudhaan liiviin waraaba. Garuu
nama yeellaatu faana abjuudhaan bultee ciiftee beeytaa kan jedhu sun kun otuu irra tarkaanfatame gaariidha. Gaafiin kun hin ulfaatti. Hayyee karaa gaafii jahaffaatti yuutuubii irraa horii hammam argatta kaffaltii jalqabeera. yuutuubii ammaan dura takkaa kaffaltii irraa argadhee illee hin beeku. Akkuma nama tokko yuutuubii guddiseetuma kaffaltii irraa argachuudhaaf dalagaatiin ture. Yuutuubiin kan duraanii waan na jalaa badee jiruuf amma kan Abdussee Oroo jedhu yoo rabbi jedhee ni kaffala jedhee taniin irratti dalagaa jira. Warri maatii hin ta'in illee akkasin dhuftanii maatii naaf taatanuu Abdussee Oroo jedha kan amma karaa fuulduraatti ni kaffala jedhee yaada. Okay. Torbaffaa irratti koronaan si qabu wayyamoo abiyyi si bulchuu wayya hamma dhumaatti. Gaafiin akkanaan gaafatamaare. Koronaan bar si qabee guyyaa lama guyyaa sadiitu si dhukkubee yookiin hin jetta. Abiyyi garuu guyyaa tokkotti lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaan galaafataa jira waan ta'eef wanta akkanaa hin gaafatamu Abdussee koronaadhaan dhukkee sirraa kaafamee fayyuu siif wayya yoollee haga du'uu deemuu ta'e illee jechuudha abiyyi hanga dhumaatti bulchuu irra. Kanaafuu 8ffaa irratti immoo addunyaa kanarraa eessa jiraachuu barbaadda? Addunyaa kanarraa eessa jiraachuu barbaadda kan jedhuuf ani hawwiin kan koo Kaayiroo keessa taa'ee kan hin hawwu Kanaadaa jiraachuun barbaadan maaliif jireenyi sun biyya sanaa hedduu namatti mijataadha. Jireenyaafis biyya firiidamoo qabu waan ta'eef hawwiin kan koo Kanaadaadha du'aa godha yeroo dhiyootti Kanaadaarraa laayivii ajaa'ibaa akkan isiniif dabarsu jechuudha. 9ffaa irratti osoo kantiibaa Finfinnee taate maal goota? Otuun kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'ee amma kantiibaa magaalaa Kaayiroo ta'een jiraataa jira waan ta'eef karaa fuulduraatti kantiibaa Finfinnee ta'uun koo waan hin oolleef osoo kantiibaa Finfinnee taate maal goota? Ani otuun kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'ee Oromoo warra dhiibbaa adda addaatiin sababa intiniitiin Finfinneerraa dhiibamanii karaa baadiyyaatti achi jedhanii baadiyyaa keessa jiraataa jiran warra mana hin qabne viillaa amma ijaaramee jiru jechuudha. Akka jiruun uummata Oromoo fideetanii magaalaa Finfinneetti galchaa kondominiyeemii amma ijaaramee uummata warra kaaniif hiramaa jiru uummata Oromootiif hojii koo taasifadhee hira jechuudha. Duraan dursa manni waa hundi caala waan ta'eef Oromoodhaaf wanti hin godhu kana jechuudha. 10ffaa irratti intalli tokko ilmoo kee hin taane tokko qabattee dhuftee keeti jettee otoo sitti gattee badde akkam taata? Kun gaafii jabaadha. Namni tokko siluma ilmoo ofii calliseetuma fidee ilmoo keeti jedhee kan namatti gatee badullee hin jiru. Otuudhuma akka carraa ta'ee fiddee natti gattee baddee geesseetaniin wanti kun akkana jedhee waan dhimmi ilaallatu mana seeraallee ta'u gaafachiisee yoo jarri guddifadhu yookiin guddisinaan jedhan numan guddisaa malee ilma sabiyyi tokko fidamee sitti gatamee jennaan gadi baaftee hin gattu falatti barbaaddaa bakka dirqama guddisuudhaaf yoo guddisisiin jedhame numa guddifta jechuudha. 11ffaa irratti osoo jaalallee kee waliin osoo deemtuu tokko lafumaa kaatee si bira darbuu kaatee si dhungattee darbite maal goota? Lammanuu deemuu yeroo sana. Kun waan ati amma murteessuu dandeessu miti gaa waan yeroo sana ta'u miira yeroo sanaa yeroodhuma sana murteessita malee. Akka kan kootitti jaalalleen koo kan na bira jirtu sun yeroo sana aaruu waan dandeessuuf isii tasgabbeessuudhaaf yaala yoo yeroo sanatti isiin tasgabbaa'uu dadhabdee aartes adeemanu lamman jiraayyoo suuta jedheetan waan kana akkana jedhee hubachiisan malee yeroo sanatti shamarran inaafaa qabu waan ta'eef zayitii namatti facaasuu danda'u waan akkasii waan ta'eef isiin dhuftee na dhungatte sunillee lafuma kaatee dhuftee na dhungattu yoo namni erge diinatuyyuu jaalallee ofiitiin nama lolchiisuudha waan akkasii hojjeta yoo ta'e wanti kun qoratamee axxaarraamee akka boodatti itti intini godhamu goona jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana irraa eenyuun dinqisiifattaa kan jedhu sooshaal miidiyaa kana irraa akka hiriyummaatti ijoollee warra qoosan keessaa Muller West baay'een jaalladha baay'een dinqisiifadha qoosaa isaas waan adda addaa
nama aktiivistoota keessaa immoo akkuma beekamu Jawaar Mohammad hedduu tokko dinqisiifadha. Namni baay'ee jaalladhus isa. Kanuma jaalallee afur qabda jedhanii odeessu kun dhugaadha. Jaalallee afur saddeet turanii afur amma hundi jalaayyuuna jalaa heerumanii afur qofatti galanii jiru dhugaadha. Akka rabbiin umurii jaraanaaf dheeressu du'aayinaaf godha. Jaartoliin koo arfan Dr. Abduseen isin jaallata. Gaafii naaf dhiyeessataniif galatoomaan isiniin jedhaa ulfaadhaa nagaan keessan isiniif haa baay'atu.